akkam jirtan daawwattoota keenya fayyaa keessanii arraas viidiyoo biraatti waliin deemnee jirra. Ni ajattanii viidiyoo kana ji'a lama duraan dalagaa ture. Jawaar Abiy Ahmed yeroo dhiyoo keessatti uummanni itti fincilaa jeetiin viidiyoo kana ji'a lama dura dalagee ture. Ni ajattu jechuudha. Viidiyoo kana irratti illee chaalenjii qopheessee ture. Abiy hangam takka aangoo gubbaa tura namni beekee qarshii 10,000 badaafamaa jee ture. Nama takka qofa tos gubbaa kaa'ee inni raanfanne. Akkam jirtan uummanni Oromoo finciluu eegalee jira maantana. Eenyuun dhaabuu danda'a? Dhaabbataa kun tana arraas viidiyoo haaraa ta'e walitti deemnee jira. Mee waan Jawaar jirra waan takka takkaas yaadachaa. Abiyyis viidiyoo isaatti dhiyeessaa wal bira qabaa. Haala kana furuu ni danda'a kajoos Jawaarraa waan takka takka dhaggeeffachaa. Waliin tura nafana suuraa isiniin jaa. Daawwattoota keenya akkuma isiniin jeetti mee ji'a lama dura Jawaar akka dubbatetti haala mootummaa badhaadhinaatii fi mootummaa biyya Neepal yeroo sunitti wal bira fidee wal qabsiisee san booda irraa haasa'uu ture. Maal akkam keessa akka jiran alama akkam keessa akka jiran Jawaar dubbachuu ture. Mee viidiyoo sun wal dhageeffannee wal yaadachiisnee san booda karaa kaan tashi deemna nafana tura. Jawaar dhageeffannu. ታዩ ምንድነው ሪሌቫንሱ ስልጣን ላይ የሚመጡ ሰዎች ራሳቸውን ይረሳሉ የራሳቸውን በብል ይፈጥራሉ ይሄ የብልጽግና ደሴት ምለው የግሩፕ ይመታሳኒ በጥቅም የተሳሰሩ ሰዎች ደሴት ይሄ በረጋ ኦሊ የሚባለው ጠቅላይ ሚኒስትር ኦልሞስት ከአብይ ጋር ተመሳሳይ ነገር ተናግሯል ስለ ኢኮኖሚ ኔፓል ኢኮኖሚ ሚራክለስ በሆነ መልኩ ነው እያደገ ያለው ብሎ ተናግሯል Can you imagine? ይሄን የዛሬ 3 ወር ምናምን ነው 3 ሳምንት መሰለኝ ቻይና ላይ እኮ ሪሰፕሽን ነበር ከፍተኛ የሆነ ስቴት ሪሰፕሽን ተደርጎለት ቻይና እና ህንድን እያጫወተ መቀጠል ነው የፈለገው ሀገር ውስጥ እየተሰራ የሱ ቤተሰቦች ግን እንዲሁም ደግሞ የሌሎቹ ሚኒስትሮች ቤተሰቦች የአውሮፓ እና አሜሪካ ሀብታሞች ከሚኖሩት በላይ የአረብ ቱጃሮች የሚኖሩት አይነት ኑሮ ነበር የሚኖሩት እና መጨረሻ ላይ ህዝቡ መጣ ያለ የሌላቸውን በሙሉ አቃጥሎባቸው ተባረው አሁን ወደ ሽግግር እየተዘጋጁ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው daawwattoota keenya Abiy Ahmed yeroo ammaa kana keessatti rakkoo amma jirtu furuufis dandeettiis beekumsaas hin qabu. Amma waggaa torba dura katee isa rakkoon kun waggaa torba dura katee maybe namni ni obsaaf. Ammaan tan yeroo ammaa tan namni obsuuf hin jiru. Namni akkaataa itti jiru biyya keessatti ni beektan isinuu. Kanaafuu Abiy namni isaan marsee jiru nama faayidaa waliin dhufa malee nama biyyaaf yaadeetii miti. Nama sabaaf quuqama qabu miti. Nama yoo arraan tana waraannee eegalee namni miliyooniin takka dhume hajaa irraa hin qabne isaan. Uummanni Abiy fi Abiy yoo inni sabsaba baarlaamaa keessa taa'ee waan biyya keessa hin jirre dubbate harka rodhaaniif. Kun sirrii miti bari yoo meesitti kun meesitti akkamitti akkana ta'e jaanii hin gaafataniin. Ummata akka isaa paarlaamaa keessa walii qabate jechuudha. Akka ifiin marse jechuudha. Ummata isa dura dhaabbatu. Ummata kun sirrii miti abaa kun sokofisaa kun akkana jechuun hunda ofirraa ari'ee jechuudha. Abiy tanaaf dandeettis beekumsaas yeroo ammaa kanatti hin qabu. Jawaar Mohaammed gaafsun kanee biyya Neepaaluu maal jedhu Jawaar Mohaammed torbaan takkama torbaan sadii dura waan akkana mubbaatii sadii dura waan akkana dubbatee ture. Biyyi teenya ekonomiin samii tuutee jirti. Maaliif isaan alama mataa isaanii naannoo mataa isaanii uummatan jechuudha. Naannoo mataa isaanii sun keessatti taphatan. Uummata biraan nagaran jechuudha. Isaan bira maalleen hundi helikopteraan deeman hoteela gurguddaa seenan bakka hunda dhaqan isaan rakkinaa nagaran ga'a. Nyaataa wayii godhatan isa namaa godhaaf yaara. Kin miskiinni jala jiru uummanni biyya sunii rakkoo hamaa keessa akka jiru hin beekan. Uummata Wallaggaa naannoo isarratti qe'een isarratti waraanni rakkeeffamu qotachuu hin dandeenye ilmaan isaa barifachuu hin dandeenye dargaggoon isaa biyyaa abaafachuu jira yookaan waraana Oromiyaa keessatti yookaan waraana mootummaatu fudhata. Laalmee dila kana hunda kaasii nugee Abiy Ahmed naannoo Amaaraa ilaala naannoo Tigraay ilaala namtichi kun osoo rakkoon dili uummanni meeqa dhiyoo tana wanni habaasitti parsantii miskiinummaa parsantii 43 taatee jirti Itoophiyaa keessatti jaan. Abiy osoo akkana jiruuti Itoophiyaan akkana guddattee jirti jechi dubbata paarlaamaa keessatti mee haa dhaggeeffannu. የኤክስፖርት አቅም በእጅጉ
የማጠናከር የማሻሻል ሁኔታን ይፈጥራል። ሬሚታንስ 7.4 ቢሊዮን ዶላር ነው ያገኘ ነው። የውጭ ዳይሬክት ኢንቨስትመንት ከ4 ቢሊዮን ዶላር በላይ ያገኘ ነው። በርካታ ሴክተሮች ላይ ኢምፖርት ሰብስቲዩሽን የተሳካ ውጤት መጥቷል። ቢሊዮንስ ኦፍ ዶላርስ ተክተዋል። ሌሎች ዘርፎች ያስገኙትን ሀብት ጨምሮ ባለፈው ዓመት በታሪካችን ከፍተኛውን የውጭ ምንዛሪ ያገኘንበትና ሪዘርቫችንም ቅድም እንዳነሳሁት ከ10 እጥፍ በላይ ያደገበት ዓመት። ይሄ የሚጨበጥ የሚዳሰስ የሚታይ እድገት ነው። እንደ ከዚህ ቀደሙ ያለ የቁጥር እድገት አይደለም። የኢትዮጵያ የአሁን እድገት ጥሩ አፍንጫ ያለው ሰው በሽታ ያውቀዋል። ከተማ ውስጥ ሲንቀሳቀስ በሽታ እድገቱን ያውቀዋል። ጥሩ ዓይን ያለው ሰው በማየት ብቻ የኢትዮጵያን እድገት ሊገነዘብ ይችላል። ጥሩ ጆሮ ያለውም ሰው በመስማት በማድመጥ አናላይዝ ማድረግ ሊያየው ይችላል። የኢትዮጵያ እድገት ለመላ አፍሪካ ምሳሌ ተደርጎ የሚወሰድ ነው። ይሄ ምንም የሚያጠራጥር ጉዳይ ስላልሆነ ወይ አይናችሁን ወይ ጆሮአችሁን ወይ አፍንጫችሁን መጠቀም ብቻ ነው፣ ይታያል ማለት ነው። daawwattoota keenya abiyya kan hunjeetti yookaan ija keessan yookaan funyaan keessan yookaan gurra keessan fayyadamaatii jijjiirama amma dhufe kana guddina Itoophiyaa dhufe jira kana beekadhaan hunjee nuti gurraas ijaas funyaanis arrabaas harkaas fayyadamnee barbaannee dhabne miilaas barbaannee dhabne eessa jijjiiramni kun yoo kana ta'e uummanni maaliif fincila? बर waan inni haasawuu fi haalli qabatamaa biyya keessa jiru walitti hin dhufuu wal bira qaban. Namtichi gizee eerpoortii irraa bahu karaa babbareedaa koolidarii waan godhateef karaa babbareedaa harkaa 4 kiiloo sun seena. Gizee achii boos alkoofsaraan bakka bareedduu dhaqa. Haala rakkoon uummanni biyyaa keessa jiru dhageeffachuuf gurraa dhageeffatu waa takkallee. Abiy Ahmed akkaataa namni isaan marsee jiruun siin jee bar nama faayidaan isa dhufee barbaada. Juwaara kuma dubbatite kanee paalsuunis akkanuma dubbatu sun biitee haalli rakkoo keessa jirtu. Barattoota yuunivarsiitii digirii isaanii waggaa 3 fixan waggaa 5 irraa godhu jira. Bar waggaa 8 fixee tarabii fixaa bar. Nyaanni hin jiru rakkoo jira waa meeqaa jira sunuu dirqee fida. Waggaa 5 godha ammas. Hakas fixee hojiin qabu. Parsantii 90 viidiyoo dabarre maalin jee parsantii 90 barraa parsantii 95 hojiin qaban parsantii 5 qofa. Shanan qaban sunis parsantii 5 qaban sunis mindaa isaan fudhatanii ilmaan isaanii nyaachisuu dadhaban. Yoo sanii maal godhan malaamaltummaa keessa seenan. Shanan keessaa parsantiin 3 malaamaltummaa keessa seenan parsantii 2 qofa hafa jechuudha. Parsantiin 97 Itoophiyaa keessatti jiraachuu dadhabe jechuudha. Warri mootummaa hojjettoonni mootummaa jechuudha. Amma fincila yuunivarsiitii Itoophiyaa keessatti eegalee eenyu dhaabaadha amma dubbiin. Eenyu deebisaaf. Ijoolleen amma maal jedhama mooraalii jedhamee hamilee harkattee jirti. Kutaa kabaatee deebitee jirti amma namni isaan dhaabu hin jiru. Asumaan gaafin yoo kana deebisuu bitan khabraa gaafachaa akka Joorjeetti down is come back. Aboo Abiy gabbiin dhufee jira. Akkasii mee Jawaar maaliif isaan waan kana furuu hin dandeenye Jawaar haala geeffannoo walitti deebina. Qabxiilee kaasan jiru. They cannot do it. Waan mammoo biyya kana yoo ilaalte qabxiilee amma biyya tokko lama yoon kaase hannaa fi saamicha hanqina tajaajila caasaaleen qaban kan uummata kumachiisaa jiru kan furuu hin danda'u. Maaliif? Caasaa hannaa ijaare maaliif ijaare si fakkaate? Gaafa mooraa qabsoo Oromootii walitti bu'u. Ijoollee takka takkas kan qabsoo keessa turtes kan qabsoo keessa hin turinis namoota hedduu hannaan maallaqaan bitate. Maallaqa barsiise. Maallaqaan arraabarra kaayee maallaqaan hin bitadhaa jedhe. Rakkoon maalii namni maallaqa barate tokkoffaa moor gaafataa deema. Sadaffaa siyaasatti kaseene'u yookiin immoo sirna san tumsuu kaseene faayidaa dhuunfaaf waan ta'eef gaafa faayidaan sun dabaluu dhiisee hir'atu gaafa eegale diina sirnicha sanii ta'a jechuudha.
Gaafa hanna san dhaabiyetteen dantaa akkasiif ajajamuuf achitti ramaddeef san waan jalaatu hiteef yookiis hin ajajamu yookiis irratti fincilaa jechuudha. Don't be surprised faarsi bulaan arra lallabu kun boru girnoof goonee yoo isaanitti achi garagalchine namni surprise ta'uu qabu jechuudha. State capacity dandeettii gahumsa mootummaan waa raawwachuudhaatiif qabu kuffise bara biyya ni daake. Dabballeef uummata kanaa nan sossoba mallaqaan hin sossoba jee otoo yaadee osoo akkuma amma deengadaan jee biliyoon 20 biyyi wayii kennitee fi ittiin naqa dinagdee kanatti naqeetiin uummata kanarraa gadi qabaa jedhee hin danda'u maaliif tuubboon caasaan istiraakcharii mootummaa kan mootummaa gubbara jiruu fi uummata jala jiru wal qabsiisu hin jiru. Takka cicciteera takka hudhameera. Caasaa jechuudha caasaa. Biliyoonni gubbaatti naqe biliyoonni 10 bulchitoota ministeerota biratti hafti. Biliyoonni 5 naannolee irratti hafti. Uummata bira wanti takkan geessu jechuudha. Therefore, Bilchiginna's ability to recover from the current multifaceted crisis is not there. Kanaaf ibsi isaaniitis actually ibsi isaanii ibsa bara 2017 dhumarratti sirni Ihaadeeg baasaa ture jechoon iyyuu hizbanyinnet sargoo gabbinnet maal wanni isaan jaan kun hundiyyuu sanuma fidee kanaaf isaanii amma hedduu waan fagoo deemtu natti fakkaatu. Daawwattoota keenya akkuma Jawaar sirriitti ibsee jiran fakkaata likkitti adda baasee takka takkatti haa'ee jira. Mootummaan badhaadhinaa kun humnaas dandeettiis hin qabu mootummaan Abiy kun. Akkuma reefu jeetti uummanni isa bira jiru uummata faayidaan itti dhufe uummata fadhii fi quuqama uummataa qabu miti. Ka Amaaratis ka Oromootis ka Tigreetis ka isa bira jiru jechuudha. Uummata quuqama biyyaa qabu miti uummata faayidaa isaatiif achi jiru. Uummanni kun yoo Abiy arraan tana miliyoona 20 biliyoona 20 biisita kan ta'eef biliyoona 20 kasaa cinaan asitti hafa uummatuma ministeerota kana biratti hafa. Sabooda ka gubba uummata bira waa takka hin ga'u jechuudha. Kanaafuu uummanni ammaan tana gubbarra ajaja kan kun fi uummanni jalaa uummata bulchu uummata keessa jiru agartee caasaan isaanii adda moromee ture yeroo dheeraa dura. Abiy gaafa qabsoo Oromootiin waliin buhuu caasaa kana maallaqaan uummata bibbitee uummata hojii imaammata mootummaa PP yookaan mootummaa badhaadhinaa kanaaf fudhatee deemu dhiiseetii uummata maallaqaa qofa bitatee bira kaa'e jechuudha. Uummanni kun yeroo ammaa deebisuu hin danda'an. Uummanni kun waraanattis bakka fedhitti gisee ilmaan Oromoo du'an hajaarraan qaban. Tanaaf doktoroonni uummanni uummata keessa jiru doktoroonni uummata wajjin dalagaa uummata wallaanaa bara barsiisonni uummata barsiisaa bara. Ijoollee hegeree biyyaa tana warra biyyoota dhiisnee biraa deemnu ijoollee dhaloota barsiisaa bara barsiisonni akkamitti namni dhaloota guddisu kun ani mindaa nyaachuun dadhabeetiin jira ilmaan kiyya nyaachisuu dadhabeetiin jira osoo dalaguutii jira. Akkamitti doktoroonni galgala guutuu operaasyoona ija banatanii ifaanirra dhaamaa waan meeqa keessa dabraa uummata isaanii walaalan akkamitti ilmaan kiyya nyaachisuu dadhabaa jaabeetiin keessatti qaanyee dhaabar kun qaanyee guddaa dhaabar. Barsiisaa jechuun dhaloota barsiisaa barumsa dhageenya hay bargaafa ijoollummaa keenyatti walitti turree fi sirba barsiisaa barumsaa garayyuu hawaasaa jireenya galgala sinamarraa ibsaa jiru turree bara. Barsiisota doktoroota warra biyya sana akkanatti fuudhee deemuun kanneen gommaa makiinaatti jechuun mootora makiinaa jechuun manni kun uummata kanaatu ammaan tana mindaan isaan hin gahu rakkoo kan seena jechuun ijoollee isaaniitu fuudhamee waraanatti ergama ammas. Ana manni biyya bulchu wataadara jee Khaanjee Abiy Ahmed fa'aa fi guruppiin hanga takkaatu viidiyoo bareedaa fi kaameeraa bareedaa bakka dirgin bilicii Khaanjee shishawwatu jiran malee hin jirani. Amma fincila kana eenyu haa dhaabu fincila kana dhaabuu hin danda'an. Huno namni bahu jirame mee haara namni dhaabu laale Abiy dhumattee jirtiif inni nuni beeka kan akka deemu. Kanaafuu daawwattoota keenya rabbi nurraa kuchiisuu usnee as gubbaa sanyii dubbannu nuti waa laallee achiis gamanas laallee ji'a lama dura maal jennee ture Jawaar Mohaammed dhaqee maal jee Jawaar Mohaammed yeroo gabaabaa keessatti uummanni itti fincilaa fincilarra hooni kan jibne
kana barta jennuti arraf qophii kiyya kanuma nagayana tura yeroo biraa dabarsaa yeroo biraa akka dabarsan abdiin godha nagayana tura